Itti amanu mirga tokko irratti garuu islaamummaa irratti akka qaldiin hin jirre beeksisin jechuudha. Ishi mufti maal jettee? Amantaa islaamummaa irratti amantaa islaamummaa kan keeffaru dubbii gad labshaklat maal haasa'u jirta? Amantaa islaamummaa irratti qaldiin hin jirtu murtii. Amantaa islaamummaa kan keetuuta haadhu qabuun siin jeeboo namicha natti hin gingisiniiti. Maal haasa'u? Gadiin bu'aa dhaggeeffadhu siin jeebaraan dhaggeeffadhu. Dhugaa ilma Waaqayyoo dhugaa Yesuus Kiristoos dhugaa isa siif anaaf fannifamee ni muuduf. Mirga keete ati sarara itte imi waan dhageesse inninis ammoo dhufe waan dhageesse aboo ganaan mataa isaan dhukkubsaami maal taate immoo amantii Waaqayyo laal mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf ilma Waaqayyootti amanuu qabda jalqaba dirqama rakkoodha walumaa galatti. Jabaadhuuti akkaawuntii keellee balleessuudhaaf irratti duulaa jiru. Riippoortii si gochaa jiru kanaaf akkas taa'e. Aanan balleessan miti murtiin hin jira. Murtiin banatee guyyaa lamatti akkaawuntiin isaa hin deebi'a rakkoon qabu doo wari. Akkaawuntiin kee dafee sii guuta dafee 10,000 sii galaa yaadde waa'ee qayi. TikTok irratti by the way. TikTok irratti waan namni Facebook irratti follow na godhuuf malee waan barbaadan godhanii hin danda'an. Omaasi gochuu hin danda'an. Akkuma yaadaatti si qabsiisuudha. Amantii arrabsoo, amantii nama xiqqeessuu, amantii harkatti qarxaasa hidhachuu fi amantii namatti shiree yaaduu, amantii 10 fuudhuu keessaa Rabbi nu baase. Baga si gargaari. Baga si gargaari. Baga keessaa. Amantii nama ajjeesi qali jedhu balleessi kan jedhu kana keessaa ba'uun murteessaadha. Namni baratee waa dubbisee argee guyyaa tokko keessa taa'uu hin danda'u. Sakana moobsaan fudhachuu qabdu jechuudha. Warri islaamaa hordoftani. Barsaa obsaa jala jiru gashaa. As jala jiru isaaniin galchaa. Amantii irratti amanee yooniin ajjeefame I don't care. Namni sitti bu'uun jiru homaa tokko iyyuu hin taatu ati jabaadhu. Homaa tokko illee hin taatu. Dhageessaa. Daqiiqaa tokko dhoobsi dhufeera bishaan fudhachaa. Rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Yeroo kee fayyadame rakkoon hin jiru. Hamza. Hamza Ibrahim. By the way, mootummaa Waaqayyoos mootummaan biyya haleluuyaa amantii ilma Waaqaati. Ameen. Murti waasiimu. Murti tolummoo amantii Waaqayyo laal mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf ilma Waaqayyootti amanuu qabda jalqaba. Dirqamatti ilma Waaqayyoo. Murti waan sidhoo isin takka siimu. Humaan ani min obbar eenyuun nama ol galchaa qoyme mooditara namarraa waasi dhokoysan siimaa obsika Hamzaan amma beekutti nama naayimi eegaa bar waan bareeddu rabbiin akkana jaa suuratul kaaf keessatti وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن غانين بتا نمني فدا خبرو فدا امنو جاتيس فدنا خيتين كمرت مرغه خيت ربي سييم ربي سيجي هونو فيتو خبري فيتو أماني كواني كان أمانتي عرب صوت أنا نمنو إيه أكفيت تي حمزة وقا صدومان أماني عرب سميت كيف فمي ناقا إنجرتو أمانتين أكاي ورى إسلامه تنمى ربساني إيه الدنيا ما ربسن أكمل نبي يتامي خنا قوي مالي نمني كريستانا كمل نمني توك نمني أينو نما باساجر قوي مي بوديتر ما كم تينا مرة فورا نايم ربي جدي جو جرسم بيها باسني كم يابو والله بيها باسن هاير قتولين دي بسا قوي مالي فكنا ما ربسني يسر ربي نما ربساجين المتخن ummanni bar ummata morma khutaari abar kun ummata seefiti amanu hay mera gaafite tani bakka itti nama rabsaa jaantan koy rabbi jey moditara ni qabdaami moditara kamin namarraa kaasa rabbi jey in qabu narraa fudhattee jirtaan qabuun nama beekonna kaasatti bawo murtii guuto naqadin buusin ajay tiimi boon bakkaan fedenta Nama isaan tu nabasa muslima taatu bayi je asina buusan irraa guuri ummata nama tokko buusan ina yamu filmaan morma khutaari
Hoya amma Oromoo kutaa guddina maali? nama kan Oromoo- gaafa lafti na beeyasan. Bar udah namarraa kututti udah walirraa kutanii bar osoo rabbiin hin ta'u juuni bar ummata addaa bar. Akka ajaa'ibaa walii gali. Koy kutaka koy. Amantaan agendaan ta'u, amantaan qoosaan ta'u, amantaan lallaban Aboo ta'u. ajandarra hin jiru obboleessu. Koyga. Baay'een haasa'u jira. Freedom peace. Ndee yaadana maa baasireet. Walumaa galatti amma ati jabaatu Akkamitti yaadate baasa? murtii bara sirgeeffachaa turre. Si koy. No, muutiin godina irraa kaasa. Moderatorri digdaatara ta'uu Koy. keessa. Hin qabu monitora wallahi. Koy kutaka. Moodita. Anaa kaasaa koy mooditara. Moderatora kan tuqaa sidii siree koon qabu. Laali amantaan girrisaallee hin qabu. Agandaallee hin qabu, qoosaallee hin qabu, fataallee hin qabu, maal hin qabu, amantaa waan ittiin taphatanii miti. Ati garuu itti jabaadhu, itti fufii ammoo siin jaaladha akkan kasaarre, akkan dogoggorre, akkan kufne qoosaan sirrii akkasitti hin fakkaanne nagee buli. Jannataan Islaamaa hojii seenuurra Halkan azaan gaarii. warra kiristaanaati hojii seenuun filadhe. Garuu akkan kasaarre kan gaabbine adira waan isin jabaadhu. Hayyee dhagaye murtii. Shirin gaaffuu hin kasa. Yoon kasaare anumaa Murtii. kophaa seenaa mi qabrii? Si waan dhagaye haa duuba amantiin teessa yaada namarraan baasinaa itti koy. Amantiin teessan nama shanii nama wacaa isin jatti limaan seeyifi. Hayyi dhaggeeffadhu haasa murtii akka hin ta'initi. Karaas deemtee miti ati islaamummaa irraa bahuun waa takka inni ittiin dhidaatu itirraa isin hir'istu. Murtii saamee ka eegamme Yesuusitti amante saamee eeganye ana man dhageeffama. Anguyyaa Reefu lama. makriba salaatii yaanii warri makriba reefu hojii salaatii kun as jala. Wayyoo obboleeta ka jedha beekamatti hin dhaqabadhaan. Boo magariiba maaliifin salaataan fayyaan qabu? Gaafa duuda sana gartanii. Amma laa murtii kiyya akkas hin jee beena fichisiis haree gaara mul'ata dhiifama guddaa qaba. Laal murtee. Murtee kiyya. Bado. Dhaggeeffadhu amantii jijjiirrachuun mirga keeti. Dhaggeeffadhu haasa. Yoo. Bado amantiin ispoortii miti bado. Dhaggeeffadhu haasa. Qoy ati amantii musliimaa bakka bu'anii nama arrabsanii jettee isaan jechaan amantii jibbeette. Ati islaamummaa keessa osoo jirtu. Gosa bonaa galcha kaa. Fasaadii jilli sun online Walumaa galattiin amantii isaan waa'ee chaan jibbee. Ati duuba sababa keetiitu nutuun jibbinee bara online gubbaa akkasii gisee olii gad deemtee fasaada meeqaan dachii nu gara galchitu takkaa jibbinee nuti amantii teenya. Maaliif bakka hin buutu reeti? Hayi. Isinii bee maal feetan amma? Ati nurraa ba'uun bar rakkoon qabu alhamdulillah fasaada tokko nurraa irratti rakkoon qabu san hin jenne garuu akka amantii teessa yoo labsachuu bar hin aarre wallahi wallahi Iyesuus si jaalata fayyadde eenyubaadha Iyesuus na jaalata sis ni jaalata ergamaa rabbiiti rakkoon qabu ni jaalannaan inni nu jaalate haa ta'u garuu Yesuus ilma Waaqayyoo tokkicha fannifame. rakkoon qabu yoo feetan lakkuu ta'a sanaan hin ga'u sanii miti amantii namaa hin tuqini nis hin xiqqeessini amantii tantee guddifadhu lallabadhu Maa aartan isin? hin aarre wallahi hin aarre ati nurraa irratuun bar sabuu maal taate numa amantii musliima irraa bar waan fasaadni tokko irra ta'e jechuudha bar waan biraatii miti nuti sababa keetii amantii kan jibbini ati nama tokkoo fi lama si arrabsiif jecha isiniif jiraame eenyu maqaan isaa Abdii Raggaasaa isiniif jiraame? Maallaqa ambisaa fida akka Abdii Raggaasaatti muftii godhadha. aboo qaanyidha nama obboleessa keenya laa ilaaha illallah kaleessa qabate tajaajiluu qabna malee maal taate ati amma akkanatti kara lallabaa keessanii kara keessan nu yaammachuun kara keessan kara akkatti nu yaamtu kana Dhagaye badoo. oo Kara keenya isin yaamuu hin barbaachisu warri jiruu ni gaa. isinuu ni geessan jechuudha. Yaaboo murtii hayyee maama bayaan ollagi maama bayaan Mee qoy gaara mul'ata ni jirta? Yaan hin jira carraan haaqadha. Mee jarraa fuddume. maama bayaan ollaana qaa yaaboo. Qoy murtii qoy sirba nuti hin bahin deefimaa jiru. Nuti obboleeta keenya taraan hin dhufne. Amantiin daldala taanu dhiigaan tokko. Raajii tokko isiniif duumee kan isin wajji haasoo. Jillee ol baasii murtii ilaali. Ani akkana Gaara mul'ata. Eegi Gaara badoo. mul'ata. Obboloo kiyya guutaa maama bayaan wayi dubbatu deeman saa. Ni turre naafatu. Ani jechuma lama sadiin jaatun namni na dubbatu. Murtii Dubbatu, ani siif dubbatu. hubadhaa gareen akkana wal ijaartee binti Islaamii fi bin Islaamii tuni nama maraachitii dhugaadhaa. Akka nama muslimaa tokkotti you are still my brother karaa oromummaatiin siifin kabaja itti fufiinsi hin jaa galatooma. Akkasii ati duraan hedduun dubbattu anillee wanni hin dubbachuu barbaadu. Ijoolleen teenya keessattuu ta'a musliimaa jechuudha nama dheessitanii nama faagaan baasinaadha. Yoo deemes deeme jeemi itti dhiisa. Yoo deemes haa deemu san isa beekaa. Arrabaa fi nama xiqqeessuu fi yaa haa deemu ergamaa keenya biratti deeme
ergamaa keenya salaamuudhaaf deeme Yesus ergamaadha arraas boruus iftanis ergamaadha jala murtan muutira jirta ergamaadha ija si baay'atiin si dubbadhaa jechuudha ergamaadha. Dhagee isinuu tan gabbuu saasirra ol baatee amantii xiyyaa arrabsuu hin dandeessu caala. Amantii ta'e arrabsinu laa amantii ta'e arrabsinu Yesus ergamaadha ilma waaqaati miti. Osoo nakkisin Intu nuti arraba miti yaa hin arrabsinu. Aboo mucaan kun amma amantii qabate wanni irraa beeku hin jiru gana aliif jee barachuu deemaati caalaattis dhiisi daliila itti naaseeni. Ganaa barata. Maama bayan. daliila ifiifuu daliilli qarxaasa daliila ummata qarxaasaa ummata morma kutaariyaa bu'aa meeqat naalamu shaklakum Ati deemte amantii shayfii qabu amantii arrabsoo amantii qarxaasaa rakkoon qabu achis deeteetuma uummata fasaadiin garuu hadaraa rabbus daddu. Uummata nagaan abshiin ta'u. fasaadu badhee kiyya narra naariin sagaleen diyyanii jiraame salaamu alaikum warra jala jirtan hunda galchan Waalaikum salaam waalaikum salaam jaar. saahiba kiyya yeroo xiqqoo dura kiristaanummaa islaamati Murti bente waalaikum salaam jettu bardiifamaa jiran. ifama ni yatti Ustaz, waalaikum bagana salaami galata. bara afaan arabaa fedhe umaan qabu Waalaikum salaam. jala jejjeeru rakkoon qabu murti nagaan sirratti haa jiraatu nagaan waaqayyo Yesuus ilma waaqayyo sirra haa jiraatu jechuu bara Ayye. dhaggeeffadhu Kan abbaa jantaadha wallahi billahi dadhabni sirba kana. jara tokko maayika qabadha waan biraa jara tokko murtii keenya amma bayaan hadiisa nutti himuu dhufte yoo ta'e sirraan keeffatu laal amantiin an qabadde tanuma deengaddaati porfaayila irra kaattisani maaliif jennaan maaliif jennaan akka qoosaatti boodara dubbiin nan ta'e hunoo dubbii dhugaa taate waan ta'eef obboleessa keenya waan kana amantaa keessatti qaldii ta'uun hin jirtu beektaa osoo ofirraa waan kana ofirraa dhiiftee amantuma tan ta'e dhaloota tan osoo jabeeffattee rabbii keetitti shaadaa qabattee toobattee rabbii keetiifama gaafattee ilmi namaa umriin kiyya waggaa soddoma shaadaa qabadhee itti arrabsamaa ture hin qabadhu shaadaa waan naman jenne qabatta ilma namaa ofirraa dhiis amantaan akhiraadhaaf waan ta'eef amantaan addunyaa islaamaa tanuma si akkas godhisan obboleessa kee dhaggeeffadhu naaf illee ibsa. Ila lammaffaa inni dhagamame murtii akka ajaa'ibaan si dhagaa obboleessoo lammaffaa ammas ilaa lammaffaa amantaa islaamaa irratti amantaa islaamummaa hin tuttuqu irratti okay ammoo abbaan fedhe amantaa waan islaamaa fedhetti amanuu mirga tokko irratti garuu islaamummaa irratti akka qaldiin hin jirre beekisiin jechuu ishi muftii maal jettee amantaa islaamummaa irratti amantaa qaldiin islaamaa kan keefirra dubbii gad shaklat maal haasa'u jirta amantaa islaamaa irratti qaldiin hin jirtu murtii amantaa islaamummaa kan keetuutta haadhu gabuun siin jeeboo namicha natti hin gingisiniiti maal haasa'u gadiin bu'aa dhaggeeffadhu siin jee baraan dhaggeeffadhu obsi amantaa islaamummaa keessatti amantaa nama biraa sa'a 20 fi dura waliigalaa deema shi'aa fi maarree dhaggeeffadhu gaan arraba dhiisi dhaggeeffadhu an kan inni siin jechaa jiru islaamummaa irratti qaldiin hin jirtu amantii arrabsoo hin hordofu hin amanu itti hin amanu Iyyasuus Haleluuyaa. Akka feete ta'e feetu haleluuyaa jettus islaamummaa irratti akka qaldiin hin jirre hubadhu kana si yaadachiisu akeekasitti ol kenne. Amma ati sarraa gabbuuta moo hin buutu rabbii jee. Ansirraan gadi bu'aa lammaffaa immoo warree Turkiin na dide malee isaaf ajandaa taatanii wanta keenyaaf isin amantaan isin caalaa nama irratti qaldiin hin jirtu isin jechuu barbaadeeti akkas duree fi waliigalaa deema shi'aa fi sunnii fi maalidha waliigalaa deema nama biraa gorsuu dhiisa amantii biraa barsiisuu dhiisa akkas osoo ifii waliin